obboleeyyan dura mana kana warri as jala jirtan namni 200,000 kuni yoo xiqqaate nama 10,000 irra sheer nu godha. Yeroon har'a yeroo callifnee teenyuu miti. Dubbiin jabaattee obboleeyyan keenya qaama saalaa irraa muranii Soomaaleen lafarra hirkisaa jirti. Waan namni gartee dubbatuu miti waan lubbuurra wanni akka mareef abdii obboleessa keenya abdiin jetti wanni lubbuurra qaaliidhaan jirtu. Soomaaleen ol yaatee daangaa keenya irra qabeenya keenyaa fi obboleeyyan keenya irratti taphataa jirti. Wanni isiniin jechuu barbaadu namni as jala jirtan kuni Hararge hin jenne, Arsi hin jenne, Jimma hin jenne, Oromoon kutaa Oromoo hunda keessa jirtan nuti obboleeyyan keessanii daangaarraa Soomaaleen akka malee nu godhaa jirti. Sheer nu godhaa nama hunda biraan nu ga'a. Dirmachuun kuni yaamiinsi kun Oromoo kutaa kudha takkaa isin hunda bire nuti gaafa Oromoon kutaan takka miidhamte irraa nafnu foon keenyaan miidhamne jennee wajjiniin oolina. Nuti isa har'a rakkoon bakka maleedhaan nu qabdee rakkoo ajaa'ibaatiin rakkoo lubbuutii harkaa nu qaba. Haadha teenyaa daangaa irratti du'aa jira, abbaa keenyaa du'aa jira, obboleessa keessan kan Oromoo qaamni saalaa irraa muramee Soomaaleen taphachuu jirti. Sheer nu godha. Namni sagalee qabdan, namni Oromoodhaa kan sagalee qabdan, nama gurguddaa itti bilbilaa. Nama hunda asitti dhufeen wajjiniin haa sagalee uummataaf ta'u. Tokko waa lamaaf as jirra. Gargaarsa uummata kanaatiin dhaqqabuu fi rakkoon uummata keenya irra jirtu gama mootummaatiin illee akka irraa dhaabbattuuf as jirra. Obboleeyyan warri as jirtan kun namni 400,000 akkuma gaafa geemitii fi kana gartee beellama walii qabnee gartee sheer walii goonutti sheer namarra godhuun qaanyii miti. Nama hundarra sheer nu godha. Nuti obboleeyyan keessa nuti dhumu jira. Yoo nuti gartee dhiini keenya kan isin dhagahamu taate dhiini haadha teenyaa dhiigaa haadha teessanii yoo kan taatu taate sheer nu godha nama hunda biraan nu ga'a. Namni hundi nu haa dhufu. Ani gabbuyeetiin namaan hammaan beeku Oromoo kutaa kudha takkaa keessa irra bilbilee aboo nu dirmadhaa. Lubbuun nu bahu jira. Soomaaleen nufitu jira nu dirmadhaa jeetii yaama. Isinis akkasuma namni gartee warra bakka akkumaan obboleetti teenya caaltoo mankuman qabdu dhaqee mana Hamzaa Sheer Jaabirii seequ jiraataa fi hojjeen rabbi si haa kabaju jarjaraan ceetee nu dhuftetti akkasumatti mana hundarra deema dafaa mana Hamzaa Sheer Jaabirii kootaa jaati nama hundas fida. Namni ani Oromoodha jedhii lubbuu nu baraaraa an kanumaan jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you galatoomi caaltuu teenya galatoo baga nagayaan gartee karaa waamicha uummata keetii dhageessee dhuftee ulfaadhu. Guyyaan kun guyyaa laafaa miti mee mu'ee naa dubbatu achi booda adde caaltuututti aana. Adde caaltuun ammoo waan liqimsitu nutti haa'imtu eega kaayiroo dheeyite ijoollee tahaa jirti nuti dulloomne tun shakkii biraa keessee fi fuunu dheeyitee jirti. Hayaa mu'ee kiyyatti deemati. Hunda dura salaamu alaikum bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa gahu. Haala kanaan hawaasa kanaaf birmachuudhaaf walii qabamuu keessan galata qabdan galatoomaa jecha. Wanni tokko kan nuti hubachuu qabnu qubni tokko hogguu madaa'e kanumatti aanutti hidhanii namoota miidiyaa irra jiran baay'ee keenya jechuudha. Waa'ee cinaaksanii wal qabsiisee hawaasni yeroo adda addaatti viidiyoo fi waan adda addaa karaa keenya akka ergaa jiru quba qabnaa hedduus agarree jirra. Wanni hawaasa keenya irra gahuu jiru waan hedduu takka nama rifachiisu namallee qaanfachiisudha. Sanuu waan bara baraan deebi'u gargaarsa uummata cinaaksanii wal qabsiisee akka yaada fayyaatitti nama nagee qabuutu beelawaa, nama nagee qabuutu dheebuun itti dhagahama, nama nagee qabuutu qoonqollee yoo harkatee nyaatee beela ba'a. Ammatti wanni jalqaba hawaasni keenya barbaadu nagaya. Keessattuu uummanni Oromoodhaa uummata osoo nagaya harkate beelaheetillee obsee jiraatu. Uummata gabbee kadhatu miti, uummata bishaanii fi qoonqollee nama kadhatu miti. Dheebuun uummata keenyaa iddoon naganya. Xiyyeeffannaan keenya jalqaba irratti wanti nuti godhuu dandeenyu qaamota hawaasni keenya akka nagaya harkatee lafa isaa irratti daangaa isaa irratti nagayaan jiraatu qaamni dhimmi kun ilaallatuu fi waan kana furuu danda'u hundinuu akka irratti hirmaatee hawaasa keenyaaf nageenyi akka bu'u akka godhan nageenya bu'e irratti hawaasa keenya ka beela qabuu fi ka dheebuu qabu kan nuti beelaa fi dheebuu isaan baasuu dandeenyu gaafa isaan nagee harkatan. Kanaafuu xiyyeeffannaan keenya guddaan hawaasa keenyaaf beelee hawaasa keenyaa dheebotee dura hawaasni keenya nagee harkatu ta'uu qaba. Dhaamsi kiyya kana hanga danda'ametti qaamni dhimmi ilaallatu nageenya hawaasa keenyaa daangaa hawaasa keenyaa eegee kasanirra hafee hawaasa keenya ka beelee ka buqqee ka dheebotee ka beela baasee dheebuu baasee bakka isaan irra buqqaanitti hafee deebisu nuti. Garuu qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa keenya nagaa waaraa qe'ee isaa irra buusuu qaba. Injaa ifaadhaa galatooma.
thank you muye khiyya galatomi muye max mucaa qabbanaawaa gaarii hedduu galatomi wanni ati jette waan bareedaadha mu'aaz mahammad baga nagayaan dhufte obboleettii teenya Nasraa Gursuun baga nagayaan dhufte mee amma taraa takka Nasraa fi caaltuudhaan waliin dhiisaa yaadni shamarraniiti shamarran keenya mee waa'ee uummata keessanii kanarraa caaltu maal jettaati maal dhageesse hoo maal agarte hoo maaltu as si fide wanni nuti haasawaa jirru kun mee afaan keetiin namuu afaanuma tokko haasawaa tiraanisleet uummata kanaaf godhime. Jarattiini na rukutuudhaan natti ka'aatti jedhe si rukutuu sitti ka'aatiin jedheen kaampaanii seenuu hin danda'u kaambii isaatii kana kaambiidha kan jarri jiraatan hojii bakka hojiiti waan ta'eef sagalee jarri waasiin jettu sagalee jarri sitti kaatullee waraabbadhu innaan sagalee jaraallee kan inni waraabee natti argatee na biraa qabu jira galgala dhaqee ijoolleen achi keessa turan baay'ee natti saba. Eenyutu sagalee nuu baneessa? Maaltu deemu jira? Mana akkamii sana keessa kurtiin immoo hojjetu abiyyaadde sagalee wayii si biraa deema garuu. kun deddeeyaa biraafata. Haasawni eessaa? Haasawni amma baname. Haasawni caaltuu biraa deema. Caaltuu teenya akkanatti minimaayistu Caaltuu biraa waan feetan waan kee hunda abdii godhe kanatti foto. Kaansileeshinii isaa sii kennaa baasuudhaan sii kennaa rakkoon qabattee natti gadhiiste. Warnuti waa'ee cinaaqsan nu dhageessisu. Maali jeetiin bar? Hai. Ajaa'iba akka. Hoggaanii fi feesbuuka bantee as seente yeroo takka takka akkasin nama jalaa haasawa beekta. Olaa hucciiftu, olaa dabarsitu. Akkas ijoollee teenya hadaraa mee galatooma taabtaabillee godhaa jirtanii. Yoo isin barbaachise taabtaabii namuu kuma kudhan godhaatiti natti ergadhaa kumaan isinirraa bitaa. Eega gartee nurraa biti nuun jettan sii galee. Akkasii hanga sun Nasraa mee itti fufi Nasraa ta'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanii galatoomaa obboleeyyan kiyya rakkoo uummata keenya kan cinassan kana hubattanii rakkoo uummata keenyaa furuu qabnaa osoo nuti jirru haati keenya abbaan keenya obboleettiin keenya obboleessi keenya osoo qabeenya qabanii osoo dachii qabanii biyya isaanii irratti daangaa irratti abbaa ta'uu dadhabanii miidhamaa jiranii jettanii asii dhufuudhaaf galatooma kanatti aansuudhaan kunoo Assalamu alaikum. Nuti manguddoota tamaan keessa maaligaa golosh tokko rakkoo ni qabnu. Rakkoo keessa qabnu maal waan nuti dirmatu hin jiru. Uummanni keenya ni dhome. Kan huccuu isaa fi isa dhabanii ni jira. Kan as fuudhanii gosni as fuudhee awwaalanii ni jira. Ifana kuna dirree tanatti hanya. Waan nyaannu hin qabnu. Tajitti hin qabnu. Qawwee teenya ni dhumte. Namni keenya ni dhume. Horii ni dhume. Kun rakkoo tana qabnaa nu gargaara bayyoo ijoollee teenya taata. akkasii obboleeyyan kiyya gaa waan nuti haasofnurra iyyannaa abboottiin teenya dabarfachaa jirtu sooshaal miidiyaa irratti carraa nama fiidoo isaa waraabu harkateemee gadhiisan kana caalaa wanni nu dubbannu hin jirtu rakkoo uummata keenyaa beeynee jirraa garuma gargaarsaatti deemuudha malee Ustaaz Hamzaa obboleeyyan kiyya warra gasii irra jiru warra jala jiru haasawa guddaa nu barbaachisu natti hin fakkaattu. Gurubbii takkan kalee jaariyanii nama 400 fi waatu keessa jira. Viidiyoolee as keessa jirtu yoo agartan, suuraa as keessa jirtu yoo agartan gurubbii mee marii tokkummaa Oromoo jettu linkii kiyya kana jala jira. Dhaqaa laalaa. Gurubbii sanarra sheer godhee nama hedduutu achi keessaa dhufee sagalee illee kaayeeti.
rakkoo uummata keenyaa kana rabbiin nuuf haa gargaaru hawaasnis ni fura akkuma obboleessa keenya anneerree dubbatetti obboleeyyan keenya warri mootummaa keessa jiran nuti kalees mootummaa Amaaraatiin gabroomaa turre jarraa keenyallee mallasiini gabroomaa turre juuntaadhaani arrammoo osoo mootummaa qabnu osoo agartanii miti mootummaa afaan Oromoo